Egaa akka waliigalaatti haalli siyaasaa Oromiyaa keessa deddeemaa jiru haalli dhaabaa impaayiritii irratti namoonni yeroo itti dhaaba keenyarraa dhaaba aboorraa waa dhaga'uu barbaadantu jira. Kanaaf mee sochiin waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo maal akka irra jiru haalli siyaasa mooraa qabsoo bilisummaa Oromiyaa keessaa haalli yeroon impaayiritiin keessa jirtu haalli jijjiiramaa godina gaanfa Afrikaa fi addunyaa sochii bulchiinsa dabaa impaayiritii waliin qabatee itti ilaalaa jiruuf hiriirfama humnaa illee wal qabsiisee haala waliigalaa irratti deemaa jiru kan siyaasa ho'aa impaayiritii keessummeessaa jirtu keessaa namoonni dhaga'uu barbaadan hedduu jira. Kanarratti ilaalchisee dhaabni ejjennoo yookiin ilaalchisaa maal fakkaataa kana irratti yaada keessan nu qooda. Ayyee fayyaa ta'e jaaldaandii egaa gaaffii hedduu wal duukaa tarreessitee na gaafatte ammoo yaada gabaabaa qabu sii qooduu fi akkasumas daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa akkasuma uummata Oromoo yaada akka dhaabaattis qabnu ibsuu fi haala har'aa kana egaa haala kaleessaarraa kaasee wal qabsiisee yoon hime irra naa salphata waan ta'eef jaaldaandii xiqqoo ishee gara duubaatti fageessee kaasuu barbaada. Inni kunis akkaataatti impaayiritii keessatti warri amma barcuma aangoo siyaasaa harkaa qabu barcuma aangoo siyaasaa sana immoo cancala isaa namni tokko qabee gara barbaadetti oofu qumaarri taphatamaa turee fi ammas taphatamaa jiru kuni xiqqoo wal xaxaa ta'ee uummata Oromoo fi uummattoota impaayiritii keessa jiranii afaan faajjiif burjaajii keessa galchaa dhufe kuni akkaataa itti taphatamu xiqqoo irra bahuun barbaada. Kunis maali yoo jettee yeroo duula Tigraayitti duulame irraatii kaasee yoon ilaale akkaataatti wal qabatu yaaduma kiyya gabbifachuu fi yeroo sanatti duulli suni gaggeeffame egaa yaadatta yoo ta'e lolli kuni lolan barbaachifne nagaan xumuramuun ni danda'a waan akkasii yeroo jedhamaa turetti Abiyyi waan inni jechaa ture yaadatta sana warruma miidiyaa hordofuuf hin dhiisaa garuu lolli sun ta'e lola ta'e sana keessatti lubbuun namoota hedduu gaaga'ama keessa seenee qabeenyi biyyittii barbadaa'e achi booddee nagaatti immoo deemame. Yeroo nagaatti deemamu nagaan bu'ee jedhame akka sarpiraayizii wayiyyuu namatti ta'a ture akkaataatti lolli sun haa deemu jedhamee nama sirbituu tokko taarikuu jedhama natti fakkaata yoon dagachuu baadhee ani lolaaf nama hin dadammaqsu dargaggeessa ibiddatti oofu dhagaa mataatti baateetu akka aadaa naannoo kootti nagaa buusa uummati waan jedhu wayii tokko dubbatee nama abaaramaa turee fi ajjeefamuuf barbaadamaa ture tokko faa yaadadha yeroo sana yeroo ilaaltu nagaan ni bu'a jettee yaaddu turte yeroo nagaan bu'u kanaaf sarpiraayiz nama godhan jedhe akkuma ta'eefu nagaan sun bu'e jechuu nagaan bu'ee booddee maaltu ta'e hanga ammaas maaltu jira jechuu waan biraa ta'eetu maafan sana kaasa erga sun ta'ee booddee Abiyyi international community the diplomatic corridors and ambassadors waan jechaa turetu jira. Duulli gara kaabaatti nu mudate suni gara kibbaatti egaa Oromiyaa jechuu isaati kibba biyyittiitti sirna dhablummaa dhadhalee malee lola miti kan naannoo kana jiru. Amma gara kaabaarraa fixannee jirra waan ta'eef gara kibbaatti gaddeebi'eenii nagaa buusuu sirna dhablummaa dhalate tasgabbii gochuu fi seera kabachiisuun hojjedha yeroo gabaabduu naa kennaadha jedhe. Maaliif kana jedha yeroo sana guutuu biyyittii keessatti akka nagaan bu'u barbaadameetu waraanni bilisummaa Oromoo
qaama nagaa kanaa ta'ee rakkoo siyaasaa dhibdee biyyittii ta'ee yeroo dheeraa ture kana furii waan jedhame dhiibbaan irratti ta'aa ture fi kuni waan guddaa miti siyaasa dheeraa ture miti adda bilisummaa Oromoo dhaabni ganamaa galeera warri kun shiftaa maal jechaa ture yaadatta miidiyaa adda addaa namni hordofu yaadata kana achirraa xiqqoo kadhannaa sanaanii yeroo gabaabduu wayii kennameefiitu ture maaltu ta'e wanti ta'e tokkoyyuu hin jiru lolli itti fufee injifannoo adda addaati galmeessaa turre akka jedhame torbanoota guyyoota ji'oota waan jedhame sanaanii sirna dhablummaatu ture sanan tasgabbeessa waan inni jedhe tokkoyyuu osoo hin ta'in hafee jechuudha. Dhugaan jirus sana miti ture. Dhugaan jiru waraanni bilisummaa Oromoo loltuu bilisummaati Oromiyaa fi Oromoof manaa bahee sana hojjechaa ture milkiinis ture beektaa achirraa gaa dhiibbaatti deeme akkaataa kanaan xumuruun dandeessu lolli kun babal'atee guutummaa biyyittii keessa jira Oromiyaa golee hunda keessatti bal'atee jira waan ta'eef nagaa buusuu qabda keessee mari'achuu qabda ka jedhamu dhiibbaan diidaatti dhufus dhiibbaan Oromoo irraatti dhufus lolaanis immoo harka micciiraa jirurraas kan ka'ame araaraaf teenye. Araaraaf yeroo taa'ametti gaa Taanzaaniyaa odola Zaanzibaar irratti jalqaba jaallan dhaqanii waan tokko dudubbatamee marsaatti aanuuf karaan banameera maal waan jedhu fakkeessiif dudubbatamee deemame marsaa lammataatu ta'e. Ananiyyuu jaallan kiyya dirreerraa waliin ta'anii irratti hirmaanne. Namni kun maal fedha ture yeroo sana? Namni kun dhugumaan nagaa buusee gaaffii Oromoo deebisuu osoo hin taane bakka hin mul'anne wayii tokko nutti kekkenne koorti nu gochuu barbaade. Waliin hojjenna rakkoon hin jiru. Rakkoo hundeerraa furuu osoo hin taane sirna biyyittii gabroomse bakkaa kaasuu osoo hin taane dhaabota adda addaa kanii biyyittii keessatti hojii hojjetan isaan akkasii kana haaromsuu jijjiiruu fi gara dimookiraatiitti ceesisuu osoo hin taane ko'oobti nu godhee yookaan waliin akkuma biyyittii keessatti cubbuu inni gochaa turee fi dhiiga dhangala'aa turetti cubbuu sana hirmaannee akka waliin hojjennutu barbaadame egaa isa kana yeroo hedduu ibseen ture wanti kuni milkaa'uu didee jechuudha. Sana booddee itti aansee maaltu ta'e araara kana erga akkasittiin kuphisanii fi gaaffii Oromoo hundeerraa deebisuu hin barbaanne inni itti aanee ta'e maali adda nu caccabsuudha yaadanii yaaldaan diigaa wanta ta'e argiteetta. Adda nu cabsuu sanaaf immoo Oromoon rakkoo keessa jira nagaa barbaada jedhaniitu hiriira adda addaa qopheessaa turani safuu Oromoo aadaa Oromoon illee yeroo rakkatu waan gochuu qabu sanallee gara siyaasaatti jijjiiranii haala aadaa Oromoo ganamaa balleessuu danda'uun Oromoon beektaa ganyaa fardaa diidatti calliseetuma hin cancalu qotiyyoo callisee hin camadu yookaan ijoollee harkoota irra kaa'ee hin baachisu okoleen tolan fannifamu gaadiin tolan fannifamu gindiif qambarriin tolan fannifamu yeroo rakkatee akkas ta'u dhiibbaa kamuun dhala yoo kadhateen dhageessifata. Rooba garmalee caamee hongee ta'e kadhatee roobsifata. Rooba garmalee roobee immoo balaa geessisuu kadhatee hin caamsata. Oromoon saba akkasii ture. Kana haala abiyuus godhuuni waan goggodhanii waraana bilisummaa Oromoon illee gaaffiinsaa iyyuu maal barbaada? Nagaan akkamitti bu'aa isa jedhu too ilaalcha keessan galchiin akkanumatti waan kuni ta'eetu adda nu caccabsuutti waan deemamutu ta'ee jechuudha. Haala akkasii kana keessa immoo maaltu ture? Lolli immoo jabaateetuma deemaa ture jechuudha. Nagaa barbaanna jecha qe'een Oromoo golgolaa'ee lolamee duutii hidhaan waa hundumti immoo waliin ta'aa ture jechuudha. Kana keessatti lola jabaatu adeemaa ture. Beektaa sadarkaatti xiyyaara nama malee dabalatee waa hundumaa waan harkaa qabu waraana tokko irratti fayyadamuu qabu mootummaan abbaa irree kun fayyadamaa lolli deemaa ture jechuudha. Kanaanis hundumti isaa iyyuu hin taane. Wanni waliin hojjenna jedhanii sobanii bakka dhokataa sinii kennineetu Oromoon tokko maal jedhan sunis hin milkoofne adda nu caccabsuun sunis waan tokko waan jijjiire tokko iyyuu hin qabu mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo ka durii caalaayyuu qullaa'e malee
Isarra darbeesi lolli adeeme tokko waan jijjiirame hin qabu dugda diinaarraa hidhannee akkattiin lolluu fi dhiyeessii mooraa qabsoo keenyaa nuu gabbise malee sanarra darbanii immoo warra Keeniyaa kana fa'aa political fault line irratti barbaadaa ture Abiyyi waan tokko milkaa'uu fidite gara Sumaalee, Jibuutii, Sudaan, Eertira olloota isaa jiru hundumaa waliin wal tuttuqee Keeniyaa waliin nagaa relative ta'e wayii tokko qabu ture sostobee malaan gara waraana bilisummaa Oromoo daboo kadhannaa dhiiga harkaa qabu sana tuttuqsiisachuutti galchuutu ture jechuudha. Haala akkasii kana keessatti dippiloomaatiik shiiftii wayii Finfinneerra gara Naayiroobii deeme Abiyyiin baay'ee aarsaa turetu ture. Ruuttoon ammoo nama Raayilaa Odingaa jedhamu mormituu isaa kan mormituu yeroo dheeraa ture biyya sana keessatti siyaasa naannoorraa yookaan lookaalirraa fageessuu barbaada waan ta'eef Abiyyiin innis akkaataa itti kaampeen godhee fi nama kana achi fageessa wal gaggaafachuutu ture jechuudha. Abiyyi yeroo akkanaa carraa argatetti waraana bilisummaa Oromootti duula naaban ta'otee kanan sii godhaa jedhee jechuudha. Namtichi kun hagam akka qumaara taphatuu fi gaggaragalaa ta'e summaa ta'e toon beekin ruuttoon sanatti illee seenee dogoggora uume jechuudha. Dogoggora kana keessatti Raayilaanis hin dabarre Abiyyi sana kaampeenis hin goonee fi erga maanoo tuqsiisee fi Keeniyaan illee amma sadarkaatti tasgabbii dhabuutti deemtu yoo argite ta'e naannoo Turkaanaafaatti deebi'anii Itoophiyaa waliin woboo miti argite hawaasi hidhate ofiisaa walitti bu'u waan akkasii kana rakkoo seenan isaaniiyyuu. Waan akkasii kanatu ture jechuudha. Kanaafi namni kuni akkaataa inni itti qumaara isaa taphataa deeme homaa tokko gaafa materialize gochuu didu bu'aa argamsiisuu didu gidduu kana immoo maaltu ture waan ho'aa tokkotu ture jechuudha. Egaa dudduubbee isaarraa kaasee akkasittiin kan hin fidee fi akkitti inni deemetu firii argamsiisuu fi dide nama goyyomsee kiyyoo isaatti galfachiisuu gaafa dadhabu jaarrolee keenya qabsoo keessa bara dheeraa turan akkaataatti qabatu wayii tokkotti immoo deemee. Isaan kana maal godhe kiyyootti geessee gashuu fi ajandaa qopheesseefitu jira. Sababiin immoo maal jedheetu walitti qabee warri kaabaa tokkoomee jira. Habashaa against Oromoo ta'uuf deema. Koottaan tokkoomna waliin lolla akkasittiin walitti qabee ajandaa seet godheefi. Ajandaa akkamitti seet godhaa fi egaa waan deddeemaa jiru argiteetta mootummaa ce'umsaa tolchinaa. Mootummaan ce'umsaa biyya keessatti deemee immoo naannoo irratti akkamiin tolfamaallee kana waan baay'ee dheeraa ta'e barnoota illee nama gaafataa jechuudha. Hubannaa illee nama gaafata. Itoophiyaa keessatti rakkoon akka biyyittiittidha jira. Oromiyaa keessatti addatti ati mootummaan ce'umsaa tolchitu akkaataatti jiraattutu hin jiru beekta. Yoo jiraate immoo Oromiyaan kophaatti nagaa taatee mootummaa